Amma si dhufna bakka ati jirtutti siimeetiin jiraan. Ni beekna bakka ati jirtullee. Maammee fi ibsaanis. Si cafa guuteenya. Bakka jirtu si beekna. Dhugaa yoo anti isin lachuu jechuudha. Isin cafaqee jechuudha. Achi booda taljii hudduu keessan irratti hin qabbaneessin annamaa miti jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu akkam jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi koo isin haadha qabu suniin jecha. Dhugaa har'aan tana waan tokko qabadhee dhufe jechuudha. Wanti sunis dura hin dubbadhu jedhee callisee hedduu tokko hin dubbadhu jedhee callisee ture. Yaadallee deebillee tokko hin kennu jedhee callisee ture. Amma immoo dirqama natti ta'e jechuudha. Dirqamni maal natti ta'e akkuma beekamu haasa'aa ibsa'aa maammee fi numaaf illee gurbaan suni haasa'aa turan hedduu tokko na gaddisiise hedduu tokko na aarse jechuudha. Yaada keessa na seense jechuudha. Kanaaf wanti isin jechuu barbaade ibsa ani dhugaa feeta hedduu tokko callisee tamam nama akka kan keetii nama dayyuusa tamam kayoo kabajaa hin beekne kayoo marsiin haa jedhu siif maamilleen jechuudha. Kanaaf amman tana dura hin dubbadhu jedheeti amma immoo dirqamatu na dubbachiise baga walumaa galatti baga baatee siin jechuu barbaadeeti baga fayyitellee. Kanaaf ammaan booda immoo walitti gabbaanaa siin jedhe walitti gabbaana jechuun kiyya hedduu tokko si kabajee jira. Garuu immoo diddee maqaa kiyya balleessaa akka waan ani si dhayee jedhetti hedduu tokko maqaa kiyya balleessaa turte. Amman tana immoo tapha jechuudha. Eega tapha itti seenteette waliin taphannaa siin jedhe bada marsinaa jedhu ana arraballee hin barbaadu si arrabsullee hin barbaanne. Kanaaf ammaan booda jechuudha akka of eeggattu siin jechuu barbaadetti arguuf jirta. Dhugaa feeta dhiirtidhaa dunii miti ani immoo gochaadhaan si agarsiisaa siin jechuu barbaadetti. Gochaan akka si agarsiisu ni beektaatis maammeelles atis jechuudha. Tamam ummata xurxuura tamam ani ummata Oromoo wanti isin beeku qabdanii ani harka keessaan qabu. Ibsaa dha'iinsarratti harka keessaan qabu. Maaliif harka keessaa qabaa deebi'ee maal tokko haasa'e. Ani horii abbaa kiyyaa eegsisaa miti kan ji'a tokko guutuu tumamee takkammoo ilmoo kiyya fakkeenyaaf na jalaa akkas godhaniiti miti. Ani isaaf jecha ji'a tokko guutuu gochisan narratti raawwatte jechuudha. Tokko sagalee osoo naan ta'in gaafa gaara jirus sagaleellee takka isaanirraallee dhabe jechuudha. Asunumtu aarii hedduu tokkotu garaa kiyya keessa jira jechuudha. Garuu immoo amman tana irratti naa dabalee ani wanti irra guddinni tokko na aarse maal beektaa? Tamam mallaqa ani fuudhee wannan jedhin mallaqa eenyumtuu beeku akkaataa itti joo narraa fuudhan eenyumtuu beeku deebi'ee mallaqa san situ itti kenne yeroo inni naan jedhu san viidiyoo san waraabee akkas jedhu san hedduu tokko dallanne hedduu tokko sammuu kiyya keessatti aarii keessa seene jechuudha. Kanaaf wanti isin jechuu barbaade amman tana isin abdii barbaacha mandara keessa zoortanii ani immoo ifatti yoo ani isinirraa hin dalagin an namaa miti jechuu barbaadeeti bada dayyuusa wayii. Tamam bada dayyuusa ani namoota akka keessaniitti miti ani namoota akka keessaniitti miti jechuudha. Tamam ani nama galatallee beeku bada Mahammad waan tokko sitti himuu barbaade atumti jechuudha. Ani dhugaadha galata naaf ooltee jirti. Garuu galata kan kee jechuudha. Galata ati naa oolte biyyatti nayxee ashawaatti facaaftee siin jechuu barbaadeeti. Okay? Tana ta'a yoo achi ilaalan argaa namaa hin guunnetu wanna ta'a. Kanaaf dhugaa rabbi dhugaa yoggaa ani isinirraa hin dalagin anumti jechuudha. Arguuf jirtan. Amma immoo haala guutuu mijeeffadhee tolfadhee akka isin barbaadanitti ol isin xallazee hudduu keessanitti yookaan barbaree isin hin naqin ibsaa maamme. Tamam arguuf jirtaa isin jedhe barbaree yoo ani isinitti naqee barbaree jala ol isinitti hin firfirsin annamaa miti hin dhalanne ani dhugaa waaqa. Kana immoo bishaan itti dhugaa isin jechuu barbaadetti. Tamam
bishaan taljii hudduu keessan irratti isin dhaamsaa isin jechuu barbaadetti. Okay. Akkasitti amman tana dura amma qophii guutuu xumuree gara barbaadanitti akka dhuftan. Qophii guutuu isin xumuree jiraachuu isin barbaadetti akkasitti qoba qabaadhaa. Ejjannoon kiyya osoo olee hin bulle guyyaa boruutirra itti fufaa isin jechuu barbaadetti boolla seentan qofa ilaalladhaa isin jechuu barbaadetti. Boolla seentan tolchaati qotadhaati. Tamam. Itti awwaalaa isin jechuu barbaadetti gaffa geessitanillee hin qotinaa. Tamam. Gaffa geessitanillee hin qotinaa. Mungkin itti taruun fa'aatu danda'a. Kanaafi hatattamaan gabbaatanii yoo nu dhiisii jettan isin dhiisi. Garuu immoo amman tana arguuf jirtanii isin jedhe yaa baqoota yaa ummata gowwaa ummata horii. Tamam. Akkasitti naa quba qabaadhaa isin jechuu barbaadetti. Waan ani immoo amman tana haasaa akka keessan haasaa gamaa walitti qindeessee kijibu san hin barbaadu gochaan isin agarsiisaa isin jechuu barbaadetti gochaan ejjennoodhaan. Tamam. Akkasitti naa quba qabaadhaa. Kanaafi waan numti ani isin kadhuu tokko hin jiru amman tana. Ani wanti isin kadhu tokko hin jiru ejjennoodhaan barbaree ilaawu dhugaa arguuf jirtan dhugaa waan ani isin godhu annamaa miti isin jedha. Annamaa miti dhugee akkasitti quba naa qabaadhaa. Nama tokko yeroo kadhattee inni didu wanta itti gootuuf tokko hin jiru jechuudha. Garuu amman tana akka ajaa'iba kanatti jechuudha. Abdii barbaannaa abdii mana kanatti finnee cafaquu qabnaa jette. Abdii cafaquutti jechuudha. Kanammoo ani gochaan isiniif godhaa jechuu barbaadetti. Okay? Akkasan. Akkasitti wanti isin jechuu barbaade kan inni isin cafaqaa isin barbaadetti. Ilaa kanneen beektami mee dubbatu takka. Ti abdii dubbatte taanaan naafiyaati ni cafaqamta. Amma siin dhufna bakka ati jirtutti siimeetiin jiraan. Dhibeeyne bakka jirtullee. Maammee fi ibsaanis. Si cafaquu teenya. Bakka jirtu si beeyna. Abdii dubbatte bakka jirtu si dhufnaa. Akkasitti wanti isin jechuu barbaade kana qophiidha. Wanti hunduu jechuudha. Dubbattee jedhanii miti. Kanammoo xumurreetti isin jedha waan guutuu xumurreeti. Akkasitti boolla qotadhaa isin jechuu barbaadetti boolla itti seentanii itti of cuqqaaltan qofa barbaadadhaa isin jechuu barbaadetti waan biraa isin wanta hin jedhu tokko hin jiru. Akkasanitti waan biraa osoo hin taane ani nagattisiiftee beektaa ibsa. Na wajjin hin dorgominii isin jedhee ture. Maammi atis inni beektanii akkaataa kiyya. Na wajjin hin dorgominaa yoo isin jedhu isin xiqqoo safaaxaa seetan. Ani safaaxa miti. Ani gochaan isin agarsiise. Amman tana dura harkana dhahanii akkasina godhanii maal jettaa miti. Amman tana jiruu kan keessatti hadheessetti ani maqaa na balleessuu kan keetiif qofa jechuudha. Maqaa na balleessuu keetiif qofa mallaqa situ fuudhee situ akkas godheemi. Ana fi mallaqa sanillee sali adeero. Okay? Isin lechuu jechuudha siif maammillee. Ana isin hafarse abbaa feetan. Garuu immoo yeroo akkana isin jedhu kana kadhaa isinitti hin fakkaatin. Dhaaduu isinitti hin fakkaatin. Gochaan yeroo muraasa keessatti guyyaa boru irratti ejjennoodhaan fudhu arguuf jirtan. Ejjennoo isa sirrii jechuudha. Tamam. Ijoolleen tuni immoo ijoolleen ammaa tuni tani riiraatee siif qabdu hin seeni. Ijoollee si jala teettee orsifanniftee jechuudha. Orsifanniftee jala teettee sitti ol qabamaa fi okay? Akkisan maammee ibsa akkasitti quba qabaadhaa. Maal isin haa jedhu har'aan tana gammachuutu irratti dhaga'ame. Kadhadhee didanii miti wanti isaaniif godhu tokko hin jiru. Keefak alhamdulillah tamam akkasitti naa quba qabaadhaa. Kanaaf dhugaa hedduu tokko jechuudha. Abbaa barbaadde ta'a. Feetu gara seeratti illee feetu gara barbaaddeen
kootu siin jechuu barbaadetti. Qophiidhaa siin jedha gara hundaan. Obboleessa kiyya maamme ati immoo akka beera sharmuxaa oligatti dhaamtu kana anatu si agarsiisaa siin jedha okay? Tamam? Anatu si agarsiisa. Kan ammoo amman tana hedduu tokko aarii keessa galeeti akkasitti naaquma qabaadhaa siin jechuu barbaadetti.